Waqtii marii araaraa ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaam keessatti adeemsifamaa jirutti lolli Oromiyaa keessatti humnoota lamaan gidduutti adeemsifamaa jiru yaaddoo uume. Sadaasa torba bara 2023 irraa jalqabee mariin araaraa ABO fi mootummaa gidduu lixiinsa Ameerikaa, Noorwee, Keeniyaa fi Igaadiin adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u, Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti lolli ABO fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti adeemsifamu hammaatu maddeen himan. Kutaalee Oromiyaa wal waraansi bal'inaan keessatti adeemsifamaa jiru kibba giddu galeessaa fi lixa Oromiyaa ta'uu maddeen himanii jiru. Godina Gujii aanaalee adda addaa Shawaa Kaabaa, aanaa Kuyyuu, godina Shawaa Lixaa, aanaa Gindabirat, Wallagga Lixaa, aanaalee garaagaraa akkasumas godina Bunnoo Baddallee fi Iluu Abbaa Booraa keessatti waraanni loltoota mootummaa fi ABO gidduutti adeemsifamaa jira. Maqaa ABO deeggartuu fi soortuu jedhunis hidhaa fi reebichi Oromiyaa keessatti bal'inaan adeemsifamaa jiraachuu kan himan maddeen waraanni adeemsifamaa jiru kun marii araaraa taa'amaa jiru akka hin gufachiif yaaddoo keessa jira jedhan. Qaamoleen lamaanuu yeroo marii araaraa kanatti tarkaanfii marichaa gufuu ta'uu danda'an fudhachuu irraa of qusachuu akka qabanis kanneen yaada kennan eeranii jiru. Waraanni biyyattii keessatti jabaatu kun marii hawwii fi abdiin eeggamaa jiru akka hin gufachiif yaaddoo fi sodaa qaban ibsanii jiru.